Meeshaaleen kuni kaleessa ni jira erga ta'e erga dhagaami Photoshop miti yoo erga ta'eeti har'a maaf gadi baasuun barbaachise. Kaleessa gadi baasanii kana jalaa ba'i lakki abbaan warraa kee kun siif hin ta'u maal ilaaltetti isheenoo erga kana tumamtee akkasitti tumamuu beekte akkamittiin otoo tumamtu otoo dhiigdu otoo buruqtu akkamitti jala teesse jaalala qabaatteeti moo yookiin maallaqa inni qabu laalteeti. Wanni namaaf hin galle gidduu kana jira jechuudha. Okay. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee habbaatti obboleewwanitti koottaa waan kana dubbadhaa intala kana ni gorsina gaafa inni jedhu maaliif hin dhaqin maaliif irraa callisan har'a immoo koottati kana nutti nimne yaalii kana gaggeessaan turre ishiin yoo ka jettan ta'e koottaa naa kakadhaa gaafa jedhan maaliif caaya san dheessan tokko sanarraa dubbachuu miti anamma kana fedhi walumaa galatti maaliif jennaan waan tokko fakkeenya sinii hima har'a namni kun gatii Andu'aalam beekamtii qabuu fi mijoo kanarra hamma kana iyyame asuma magaalaa Finfinnee keessatti intaluma sikkoo mandoo fi intala mucaa warra Tuulamaa gidduutti kan taateen akkanaa ta'ee ni jira. Finfinnuma keessatti naannoo Kooyyeeffacheetti. Mucaan suni mana hidhaadha. Siigalee itti murtaa'e jechuudha. Waraqata babarreessitee lafa gootee gaafa inni mana hojiitti galu lubbuu ishii darbeera. Mucaan mana seeratti dhiyaatee bakka asitti dhufte waan ta'eef ka jedhu ragaa tokko tokkoon itti murteessan. Abbaan mucaa nama caayee jalatti bulu gosa warra Bachooti asii deemee warra intalaa sana barbaade jaarsatti erge. Warri sun ishoo hidhanii fudhatan yaa nama koo yaa ilma caayya jalatti bulu yaa ilma gadaa jalatti bulu intalli kun sitti dhufte gaafa mucaa kee dhashitu intala kiyyas dhashite wayifu waan walitti isaan fide uumaa qabna duudhaa qabna waan duudhan jettu jaarsa gadaatti dhiyeeffannaa hidhaniitu jaarsa gadaa san jalatti dhiyeessan. Harka mucaa kee dhadheetii jaarsa gadaa baasteetii dhugummaa gaafattee harki isaa qulqulluudha qulqulluudha dheera. Ani beeku gaafa ba'e immoo ani qulqulluudha wade jaarsa gadaa kana fuuldura dhaabbatee yaa himatu. Eda'ee sana hime jaarsi gadaa lubbuu tokkoof gumaa muramtu ni murani. Sanarra dhaabbataniiti sitti baqatte waan ta'eef akka garaan si ciisuuf malee harki mucaa kanaa akka qulqulluu ta'e argineerras hubanneerras. Garuu immoo akka garaan si ciisu ilmoo keetitti akka gammadu akka warra kanaan walitti araaramtu edanii waan sanarraa gadi cabsani lubbuu akka nama harkaan baasee sanitti osoo hin taane seera gumaa gurraachaa ka jedhamu jira seera gadaa keessatti gad deebisanii sanarra dhaabataniitu abbaan micayyoo sun immoo yaa jaarsa gadaa namni kun jaalala ilmoosaa jaalala caayya nuti qabnu jaalala gadaa nuti qabnuutif dhufe malee harki mucaasaa erga qulqulluu ta'e waan sin murtan kanarraa kana seerri nu ilaallata. Kana nyaannee nutti araaramu walii araaramnee wajjiniin bulla. Mucaan sun immoo gaafa ba'e teechifnee sana gaafa jedhaniitu waan kaffalamu sana arsiitti dhaqanii kaffalanii warra san walitti araarsan. Jooraawusi warra san walitti araarsan. Maaliifin kana kaase nama lama taateen manaa baata laali artist boontu nama lama taateen manaa baatee nama tokko bofti yoo si biraa iddee ajjeese nama sanaaf gumaa kaffaltu qabda. Yoo hin kaffalle immoo nama sana oolchuudhaaf maal gochaatii turte nama sana gattee dheessite moo wajjin manaa baatanii gattee dheessite moo oolchuudhaaf tattaaffii gootee hidhamtee gaafatta caaya gadaa jalatti gaafatamta. Yoommoo otuma oolchuudhaaf tattaafattu namni sun du'e nama sana reeffa isaa warraan ga'uu qabdaa'edha caayi gadaa. Yoo warraan ga'uu hin yoo kana gochuun dandeenye garuu galtee kakattee caaya gadaa jalatti nama kana akkamitti gattee dhufte akkamitti si biraa boqote erga boqote. Okay, neetworkii kiyya ta'a. Amma dhufe? Amma bakka irratti addaan cite. Achumarraa hin kaase. Sirrii jirta itti fuuf. Nama sana namoota baay'ee dubbiin gaggabaabsi kallacha nu gaggabaabsi shi. Nama bofti iddee sibira ajjeese sana akkamittiin nama sana oolchuu dadhabde. Oolchuudhaaf immoo yaalii gootee erga inni du'e reeffa sana fiddee warra biraan ga'uu qabda.
yoommoo warra biraan ga'uu hin dandeenye achitti awwaala bareechuu qabda. Kana kan hin taane taanan dhuftee galtee biyya keessaa baata sanitti qe'ee keessaa baata sanatti waan himtu qabda. Waan himtu sana sobaan himuun hin danda'amu. Caayya gadaa jala teessee hoo yaaliiwwan sana hin goone seera gumaa gurraachaa sana kaffalta nama sana wajjin manaa baatanii eegumsa waliif hin goone ta'e yookiin immoo reeffa isaa bareessitee hin galle taanan seera gumaa gurraachaa sanaan baafta. Ammas caayyi gadaa akkanatti fakkaatutti warra abbootii gadaa sanarra beeknee miti. Andu'aalamitti kan muru harki koo qulqulluudha jedhee yoo kakate seera gumaa gurraachaa sana baachuu. Caayyi gadaa akkasan maaliif ennaan haadha warraa isaati. Haadhuma warrummaa sanaa immoo amma akka nama wajjiniin mala deeme sanaati. Isaan haadha warraa ta'an malee seera gadaa yookiin fi aadaa guutanii seera gaa'ilaa sana waan hin ijaaramanii fi akka nama wajjiniin manaa ba'anii sana. Seera gumaa gurraachaa sana harkisaa qulqulluu. Kallacha inni kuni akka seera aadaa fi duudhaa Oromootitti kuni sirna tumaa caffee keessatti hidhaate kan jechaa jirtu. Amma akka seera biyyattii Itoophiyaan diriirfatteetitti malee akkaataa amma jechaa jirtu kanatti ta'e sirriidha. Dhugaan akkasii dhugaa Oromooti. Haqaan akkasitti deemama. Akkasitti harka qulqullummaan isaa barama jechuudha. Keessumaa darbee immoo akkaate dubbachaa jirtutti obboleessumti micayyoo baddalamtee tanaayyuu qoratamuu qabaa jechuudha. Akkasii innuu achi keessa jiraati. Innuyyuu mana san keessa innuyyuu silaati seera jala oolee waan beekuu fi waan namni itti himurraan alatti waan beekuu fi waan hin beekneen adda baafamee namni naannoo sana jiru qofti ilaala. Namni naannoo sana jiru namni achi safara sanirra jiru hundiyyuu to'annoo jala oolee qorannoon seera fi haqaa irratti taasifamuu qabachuu akka biyya guddateetti kanan arge jechuudha. Nama achi mana keessa jiraatu qofa odoo hin ta'in nama fooqii isanis haa ta'u lafas haa ta'u nama ollaas haa ta'u wanni sun hundi isaa qoratamuu fi sakatta'amuu qabaa jedhame akka amma adeemsa ati dubbachaa turtee jechuudha. Akka sirna duudhaa fi aadaa Oromoo. Asirratti waan isii dabalu waan tokko beeku amma seerri biyya keenya haga ta'e yoo nuun tiyyinee dhugaadhuma jirtu sanayyuu Ahmad warra si dursu jira qoy daqiiqaa takka qofa maaliif ennaan dhimma siyaasatti yoo buute qofa kan hidhamtee garafamtee tangalaatamtee waan feete taatu biyya kana keessatti. Kanarraan kan hafe abbaa feete ajjeestee waan feete attee iseentaa akka nama tokkotti kabajamtee qorannoo sirratti gaggeeffamaa. Qorannoo sun yoo caafin argame murtii sitti kennamaa. Caafii wayii hin argamne taanan ni baataa. Sanarra immoo darbee warri maallaqa qabus akka fedhetti ba'uun hin jira. Amma gama seeraa saniin waanuma gaa itti fakkaate yoo raawwatan hunda isaaniitiifuu lubbuu jechuun baay'ee waan ulfaatadha. Tokko wantoota ta'an yeroo tun hin geenyeef malee wanta namarratti raawwatame otoo sittimee waan hedduu jira. Irraa sinii bu'emee na of galchaa. Joora faasii jalle. Joora mee dabareen kan keetiti odoon dheeressin akka kallachaa kanatti gabaabsiti. Kallacha ammatti koonu harkaadhe. Gabaabsiti yaada of harkaa qabdu achi booda Ahmad itti fuftaati. Sorry, milkoon yoo siif kennite jechuudha. Itti fufta milkoon yoo waan jettu qabaatte ijoo kee gabaabsiti yoo kan hin qabdu gaate kallachaafte. Carraan kan kooti miti tokko dabarsee hin jira artist of Himboon. Ani yaadni ani qabu yaada gabaabadha. Andu'aalamis qananiin sanaa tokko ija tokkoon allaana. Garuu immoo nama du'etti faraduu hin danda'u. Maaliifin du'aanii ka'een dubbatatu waan ta'eef beekte. Gara maatiitiin maatiin maaliif akkas hin goone duraan maaliif mucayyoo isaanii hin gorfanne kan jedhan eenyumti keenyaayyuu jechuudha. Osoo jireenya tidaarii keessa jiraanne uffatee kan jiraatu nama meeqatu jira. Har'a afaan qabna jennee asirratti akka barbaanne akkuma waanuma keessa oollee keessa bullu maatii keenyatti himannu fakkeessinee dubbachuun hin barbaachisu. Dhugaa rabbeetu ijoolleen meeqa haati manaa meeqa abbaa raasaatiin odoo isaa waan fixan uffatanii maatii isaanii wajjin jiraatan jiru. Maaliif hin jaalatu waan ta'eef jechuudha. Firaayiveet isaanii baasanii ni mammaatitti. Akkamiin akka keessa jirtu maal keessa akka itti uffattee caaltee argamuu barbaaddi malee. Kanaaf maatiin beekuu hin danda'u jedha. Yoo akkarii fuularratti beekanii alatti uffattee jiraachuu dandeessi. Lammaffaa immoo har'a abbaa Oromoo kanaa fuudhanii nafxanyaatti illee galchuun hin barbaachisu. Namoonni baay'een asirra deemanii
Inni nafxanyaadha maaludha warra jedha suni ufaa sirreessan asumarratti jechuudha. Maaliifin abbaa Oromootii arra waan afaan Amaariffaa dubbateef waan kamiyyuu nama gargaara. Waan afaan Amaariffaa dubbateef nafxanyaatti galchanii inni nafxanyaadha maalidha faannotu bocee gadi baase jechuun sheemno. Bataam xiqqaanii guddaadha. Ala Oromoo ilmaan Oromoo baasanii faannotti rakkisuun akka keessatti kun dogoggora guddaadha. Karaa Abdu'aalamitti gaafa deebinu suuraan kuni kan keetii jedheeti gitaara darbatee ari'ee tooyi siilii qabattee matsaaf guddisii qabattee tokko akka obboleettii jedha yeroo seetti. Namni kuni dhugaa ture moo akkamitti waan akkasii raawwate? Gitaara akkamitti cabee shugguxii akkamitti qabee tokko kana jidduutti immoo obboleettiin ishiitirree obboleessi kunillee seera jabboonuu qabu. Maaliifii waan argatimuu qabu akka seeratitti jechuudha. Gama seeratiin immoo seerri eenyudhaaf Itoophiyaa keessatti intini dubbate dhugaa baase. Eenyu dhugaa baase seerri Haacaaluu Hundeessaa koosoo dhugaasaa fiitii jirtu dhugaasaa fuuldura jirtu intala Haacaaluu Hundeessaa baastee ajjeeste kun Itoophiyaa keessa jiraachaa jirti bar warri seera jedhan jechuudha. Seerri eenyuufuu dhugaan baasu Itoophiyaa keessatti mirga nama ajjeeste jiraachuu qabda jechuudha gabaabumatti. Karaa Andu'aalamitti gaafan deebi'u ani sarratti duuluu miti nan jaaladha artistiidha. Garuu immoo bakka sanitti laargoo dhugdee tan harkaa fuudhee as deebi'ee kan jedhu bakka sanitti maaliif harkaa fuudhellee as deebi'an boru ganama walii kuu qabnaa maatii kee yaame too maa jedha nama aareetoo jiru nama du'aaf abdii kutatee too du'atti yeroo baay'ee kaatu yeroo aarte sanitti maaliif jecha akkasii jedhaan maaltu achitti dhiisee ol deebisiisuu isa geetti namni koo laargoo dhuge koo qabee ol deebisuu danda'a jecha aariitti baasuu hin danda'u isatu jedhe. Kanarratti dhugaanii keessaafuu jechuudha dhugaan lubbuu jechuudha in turti malee hin bulti malee nama isa ajjeesee osoo hin ta'in dhugaan intala sanaa bahuu qabdi maaliif karaa kakuutinis ta'ee kakatanii walii amanamanii waliin jiraachuutu barbaachisa malee duula bananii akkas jechuun wanti miidiyaa irratti tafa. Seerri immoo hin jiru Itoophiyaa keessa odoo jiraate seerri gumaa Hacaaluutu baasa. Intala Hacaaluu ajjeeste qabeetoo mana hidhaa teechisaa irra jechuudha. Nama meeqa kan gumaa dhabneetoo taa'aa jiru. Kanaaf faamilii kan koo keessaa asumatti isinitti himuu barbaada. Abaabilee kun waan akkasiitti du'e naannoo tokkotti jechuudha. Shugguxii dhaanii irraa fudhatan jaarsaa harkumsaniin du'e jaarsi. Rukutanii jechuudha ji'a tokkotti du'e. Gaafa ji'a tokkotti du'u ilmoon isaa takkittiidha. Haadha maazariitti kassasaa deema. Kassasaa karaa bilii kana deema. Karaa maalii aluun kumii mo'icha deemtedhanii? Odoo kassasaa deemtu kissiisaa odoo deemtu itti murteessuudhaaf osoo deemtu jaarsi ji'a tokko taa'etu ilaala dhaggeeffadhaa dubbii tana jechuudha. Dubbii namseeti waan ta'eef. Jala garagaranii jaarsicha birii 20 kennanii fedhan yeroo sun kaadduuri. Birii 20 kennanii fi farramsiifatanii oon du'ee lubbuu harka keessanii miti kanan du'e kan jedhu jechuudha. Gaafa ishiin itti raggaasisuudha kaatu jara warqabsan dhiyeeffatan. Jaarsichi hin du'e. Duunan gumaa jaarsanii akkamitti deeffatanii dhaaba handaaqotti jaarsa garuu dukkana dhaanii ajjeesan jarsun. Harka saniin du'e jaarsi harkatti battalatti hin duune. Dhaaba handaaqotti ifa iftuudha jechuudha. Dhaanii tokkummaa isaanii deeffatan. Mucaan maatii sanii dhaaba handaaqotti du'ee gumaa dhabee taa'e. Kanaaf dubbii lubbuudhaa jechuudha. Gandaanirree fiiguun tokko caalchifatanii tokko sirrii miti wanta akkasii akka kiyyatti jechuudha. Kanaaf du'aan immoo ka'eellee falmatu akka kiyyatti obboleettiin isaallee obboleechi ishiitillee mana hidhaa galanii seerawwan argan tokko himuudhuma qabu. Maatirratti kan duulanii immoo abbaa fuudhanii nafxanyaatti galchanii abbaa Oromooti. Wanti arreen afaan Amaariffaa dubbateedha. Oromoo kamti itti dhiyaate dhugaateeta sii baasa yaa abbaa koo taa'e gadi jedheen. Oromoon odoo itti dhiyaate anatu dhugaatee sii baasa jedheen kun hunduu hin jiru. Afaan kamummoo isa gargaara yaa fayyadamu afaan kamiyyuu. Wanta faannoon boccee jechuun hin jiru siyaasaa miti kun waan ta'eef lubbuu namaati waan ta'eef kanaaf akkasii isiniin jedha. Keechallee seenuu hin barbaadu dubbiin nafseeti waan ta'eef waan qoosaa asirratti viidiyoo waraabne akka barbaadne taanuu miti akiyyatti jechuudha. Akkasii isiniin jedha galatoomaa. Eenyuun mee Ahmad Obsiyaati Joora miyuutii kaafadhuuti waan gabaabsiti odoo waan sitti fakkaate jechuudha. Amma waan akkaataa milkoon jettutti yoo ta'e milkoon maatiinis obboleessis akkasitti gaafatamuu qaba maali qaba. Isa kana qofa micayyoon jaalalaan illee qabamtee himachuu sodaatte inni mataan isaa gwaaddanyoota qaba. Haati manaa koo rakkoo akkanaa mana keessa jiraati. Rakkoon akkanaa hin jirti jedhee
ጓደኞota yookaan hiriyoota isaatiin waan namoota rakkoon akkana dubbiin jajjaboodha. Hiriyoonni kiyya waan kanarraa naa laaladha waan akkasii jedheetoo dubbachuu irra jiraatu. Ayyee dursa akkam jirtu fayyaadhaan agarasa. Aartii yaanni milkoon kaasa sagaleen kolfaan jiru. Aartii nama bira jirta joora nama si jalaa wajjaa jira dhagamu sagaleen keempo wajjaa jira sagaleen kolfaan jiru. nama si bira jira Laakiin nama bira jiru. Ayyeme asirratti yaadi milkoo kun ani gannallitu maaliif yoo jettanii tuula mana dhageessanii jetti. Gabaabsee dubbadhu sagaleen kee garuu qulqullina hin qabu. Gabaabsee dubbadhu obboleessu qulqullina hin qabu sagaleen kee. Ammoo sagaleen goma qulqullaa'e amma waan tokko jechuu barbaadan asirratti waan kana ajandaa miidiyaa godhanii lallabuun gaarii natti hin turre akka kootti akka wallalummaa kiyyaatti garuu immoo qananiin obboleetti teenya Andu'aalam obboleessa keenya nuti fuunee ajjeefna jennee lallabuun keenya sirrii miti. Amma aartii kana woo haree qaratee matti fiiga. Dhugaan jiru immoo kakatanis dhiisanis isaa wal amansiisanii nuti warri wallaalan nuti waan tokko hin beeknu. Lubbuu ishee waaqni afalmuu isheetti. Dhugaa rabba baasu. Andu'aalam irratti du'a murteessuun inni akkasa ta'uun Andu'aalam gama tokkoon aartii kan dhuunfaa isaatii otoo hin taane kan sabaati. Inni duutee inni harki koo qulqulluudha jedha. Maatiin immoo qulqulluu miti ittiin jedhu nuti irratti waan tokko hin dubbannu. Isaanii dhugaa isaanii waaqni abaasu. An gabaabatti kanan jechuu barbaada. Maaliif amma otoo maal ta'e iyyuu kan nama araarsu gumaa kamiyyoo ta'e iyyuu kan nama araarsu jaarsaa eenyutu dide amma. Duuti nama haaraa miti. Lubbuu obboleettii keenya amma waaqni jannataa badhaasu. Ishee duuteef sichi wanti goonu hin jiru. Itti daballee isa kana ajjeesuun isa kanatti du'a murteessuun keenya nuti ajandaa miidiyaa godhanne dogoggora keenya isa guddaadha. Xumureeran yaada koo. Harreen ajandaa keessa seenuun barbaanne maal gochuu dhuftee obboleessoo gadi bu'iqa. Ajaa'iba bara. Jooraan maal jecha akka jiru xiqqoo ishee ifa naaf hin taane dhugaa dubbachuu fi waaqayyo dhugaa ishee haa barbaaduun dhugaa ishee haa barbaadu. Lubbuun dhugaa rabbi lubbuun nam tokko badee namni garuu irraa akkasitti ishitti fa warri murteessan jiru. No, ani ishitti miti. Ani maatii ishitti murteessa ishitti murteessu. Isheen immoo lubbuun dabarte maaliif murteessa? Anis dubartiidha boru waan narra ga'u hin beeku murteessu. Jaalalli waan nama hin goone hin qabu. Jaalala keessatti namni tokko reebbachuu danda'a. Hiriyaa saatee haadha warraa isaas taatee reebbata. Gaafa reebbatu sana odoo tasa waa taatee harkatti ta'uu danda'a. Jaalala hin beekamu. Hin beekamuudha kun. Garuu maaliif murteessina nama tokkotti? Gaafa abbaan micayyoo gabbahanii dubbatanii fuutanii saba biraa keessa galchitan namoonni baay'een maaf akkas ta'a? Ilmoo isaatirraa gadi ba'ee dubbachuu hin danda'u abbaan. Dhugaa rabbi yeroo baay'ee waan nama jibbisiisu fiigdanii fuutanii ebelu sagalee ta'eef yooni maanyaa sagalee ta'eef yooni maanyaa yoo sagalee ta'eef akka Itoophiyaa tokkotti akka ilmoo dubartii of jalaa qabu tokkotti sagalee ta'e haa ta'u maarree.
mucaan kun akkas godhe artiistii sadii seetii garuu lubbuu baattanii lubbuu namaatti murteessinaa namoonni baay'een lubbuu baattanii lubbuu namaatti murteessitan akka waan bira jirtanii waaqayyo ammallee waaqni dhugaashiin gatiin ishee nuti ko bakka ta'uun qabu እኔ ሴት ነኝ ነገ ምን እንደሚደርስብኝ አላውቅም ነፍስ ተሸክሜ በሰው ነፍስ መፍረድ በጣም ከባድ ነው